Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa kunooti. Itoophiyaatti lakkoofsi guddichi namoota koronaa vaayirasiin qabaman galmaa'e ajjeechaa barattuu yuunivarsiitii Finfinneetti raawwateef maatiin haqa gaafatan. Mucayyoon tiyyasii na xoortii bakka jedhetti na jalaa qalanamtee ani mootummaan dhiiga mucayyoo tiyyaa na barbaadu. Dhimma nageenyaa Oromiyaa irratti turtii hoogganaa nageenyaa Oromiyaa waliin taasifne. Mirga namaa sarbamu yoo kazaggamuu barbaadan taate innis hawaasni addunyaa maal Oromoodhaan jedhe jennee rakkanne malee. Lammii Ameerikaa gurraachi harka poolisiin erga du'ee booda mormii mudate akkasumas Pirimeer Liigiin Ingilizii guyyaan itti eegalu beekamuusaa fi kaan dhageessu. Sagantaa kana ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Lammiileen Ameerikaa bulchiinsa Minnesota magaalaa Minneapolis keessa jiraatan lammii biyyattii gurraacha ta'ee fi harka poolisiin gaafa wiixataa erga ajjeefame booda mormiif daandii ba'an poolisii walitti bu'aniiru. Poolisiin nama George Floyd yakkaan shakkee jilbarra daqiiqaa muraasaaf yeroo ejjetu viidiyoon agarsiisu ijoo dubbii ta'eera. Poolisoonni 4 hojiirra dhorkamanis gaafa roobii kanneen daandiitti ba'an geessa umurii 46 haqa gaafataniiru. Mormiin kibxata waaree booda eegalee kun garuu bifa jijjiiree saamicha akkasumas qabeenyi gubateera. Haala ture akkanatti man magaalattii kan jiraatan Eda'oo Baqqalaa Daawwanoo fi Guutamaa Muhammad Sultaan gaafadheera. Somaalee ta'ee Oromoo ta'ee wal faana dhaabbate yeroo kana maaliif hireen nama gurraachaa harka poolisii hooseenu baay'ee hamaadha. Ilaalchi jarri nama gurraachaaf qabanii fakkaataan seera hiikkatanii fakkaataan namatti hidhanii hedduu balaa waan ta'eef hiree kanarratti immoo martuu wal fakkaata. Walbira dhaabbateetiin adeemsa hojii dogoggoraa kana falmuun waanuma ture ammallee jira. Ammayyuu ilmaan Oromoo hedduutu bifa laayif bakka bakki jeequmsi akkasumas ammoo bakki mormiin ka'aa jirutti maateetiin sagalee isaanii uummata lammii biyyaa wajjin mormii dhiyeessaa jiru. Nama hidhamee jiru ajjeesan kanatu uummata aarsee manaa baase. Osoo ragaan kun jiru abbaan alangaa yookiin prosecutoriin magaalichaa poolisii kana maaliif hagamma hidhuu dhabeedha. Dalagaa irra ari'uun gayaa miti. Namni walitti qabamee achi duratti gadda ibsachuu eegale. Achumaan namni heddummataa dhufe gurraachi keessa jira, adiin ni jira. Warreen tokko police stationaa cabsuu tiraay godhanii dhagaa fi waan adda addaa police stationatti darbachuu eegalanii achirraan istoorota guguddaa akka Target jedhamu isuma fuula dura jira. Karaa afuriin autozone jaanii istoorri biraallee achuma jira. Yoo sanboota achiin akkasitti namni waa cabsu eegalee tooraas cabsanii meeshaas keessaa guuraa darbaa kaan cabsa makiinaa poolisii isteeshina seenuu dadhabanii poolisni dhaabbatee eeguu ture. Sanboota namni karaa waa caccabsu eegalee garuu bakka wanni sun itti tahee namni hiriira nagayaatii fi karaa nagayaatiin ibsachaa akkuma ture. Garuu halee galgala yeroo bira halkanii makkeen manneen hedduu karaa sanirra jiran akka gubachaa ture. Biildingii gugurdoon ibiddi itti qabsiifamee manneen jireenyaa hedduun akka ibidda itti qabsiisanii boba'aa ture galgala argaa turre. Yeroo hedduu jastisiin nama gurraacha yeroo ajjeesan hin jiru. Jastisiin immoo yeroo nama adii ajjeefaman adda. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo simbiraan hangaa Itoophiyaatti guyyaa tokkotti namoota 100 irratti koronaa vaayirasiin argamu ministeerri fayyaa irra ibseera. Lakkoofsa manaa guyyaatti yeroo argamu kun kan duraati. Dabalataan har'a namni tokko du'uun gabaafameera. Gama kaaniin tatamsa'inni vaayirasichaa dabalaa waan dhufeef seerri to'annoo dhukkubichaaf bahe akka sirraa of jedhu qindeessituun koree ministeerotaa fi ministeerri nagaa Mufariyaat Kamil ibsaniiru. Naannoo kibbaa godina Gaamo Gofaa nagaa Cobaabbaa jedhamutti rooba hamaa roobeen lolaa fi dhoqqeen garmalee sigigaachuun lubbuun namoota 10 darbe. Ajajaan poolisii godinichaa Komaandar Rattaa Taqlu lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa biyyoota weerara koronaa vaayirasiin garmalee miidhaman keessatti rakkachaa jiran guyyoota lamaan itti aanan keessatti gara biyyaatti deebisuu akka eegalu beeksise. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin daangaalee biyyattii irrattis giddugala qorannoo vaayirasichaa akka cimu himaniiru.
Pirimeer Liigiin Ingilizii torban sadii booda akka eegalu beekame taphoonni kunneen bakka daawwatan hin jirreetti taasifama jedhameera. Sababa koronaa vaayirasiin liigiiwwan kubbaa miilaa hedduu adda citaniiru. Namoonni 400 ta'an iddoo tursiisa koronaa vaayirasii Maalaawii magaalaa Bilaanteeritti argamu keessaa miliqanii ba'an. Namoonni miliqan kunneen Afrikaa kibbaarraa kan garas imalan yoo ta'u koronaa vaayirasiidhaaf qorannoo hin taasisne ture. Isteediyeemiin keessatti adda ba'anii akka turan qophaa'ee hanqina bishaanii, nyaataa fi mana fincaanii akka qabu qeeqaa turan. Oduu taanuttan darba haala amma jiruun Oromiyaa keessatti namni mana hidhaatti du'e yookiin dhabame hin jiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Tibbana rakkoo nageenyaa bakkeewwan Oromiyaa irraa gabaafamaa jiru irratti turtii kan waliin taasisne hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa rakkoo mudataa jiruuf hidhattoota himataniiru. Himannaan akkanaa kan jalqabaa ta'uu baatus lammiileen nagaa garuu ammallee lubbuu dhabaa jiru. Akkamiin mootummaan du'a lammiilee dhaabsisuu dhabee jennee kan gaafanne obbo Jibriil Mohammad mootummaan dalagaa kan jiru ta'us wanta rakkoo ta'e jedhan akkanaan ibsu. Beekamitti hiikkachuu danda'a kun sochii taasifamutu murteessaa mootummaadhaaf uummataaf abdii guddaa kan uumu humna riphee lolaatiif immoo yaaddoo guddaa kan ta'u ta'ee mul'achaa jira. Akkaataa itti uummanni socho'aa jiru ummatichi duraan sodaatee mataa gadi qabates abdii guddaa horateetiin humna nagaa naannoo isaa amansiisaa taasisee gara misooma deemuudhaaf sochii bal'aa keessa waan galeef yeroo dheeraa fudhate jedhamee yaadamuu hin danda'amu. Humna biraatiin laphee humna biraatiin hafuura baafatu waan ta'eef qabsoon isaan irratti taasifamu qofti waa hundumaa hin hiikachuu hin danda'amu. Warra isaan bakka biraa taa'ee riimootiin to'atu kanas waa jechuun akka barbaachisu hubachuu barbaachisa jechuudha. Eenyudha isaan jarreen biraa fagaatanii kan isaan deeggaran jedhaman kan yeroo baay'ee hooggantoonni mootummaa himatan kun? Nuuf ifaa uummataaf garuu yeroo dhiyaachuun isarra jiraatu qofatti dhiyaata jedhee ni namana. Amma yeroo isaa miti. Yeroo isaa miti. Mee waan gaarii naa kaaftanii kanuma keessa garuu lammiileen nagaa lubbuu dhabaa jiru. Mootummaan kana kamti dhaabsisuu dhabe? Miidhaa sabarra uummatarra biyyarra gahaa jiru kan arguu dhabeetii miti. Kana hubateetti kan humna nageenyaa cimsee sochii bal'aa keessa gale. Amma immoo miidhama kana hambisuudhaaf yeroo gabaabaadhaaf caasaan nageenya hammam tokko akka cimu taasifamee sochiin bal'aan keessa galamee jira. Sochii bal'aa taasifamaa jiru kanaan haga danda'ametti lubbuu nama baay'ee kabaduu danda'u hambisuun danda'amee jira. Obbo Jibriil gama kaaniin garuu humni addaa Oromiyaa kan dhiyeenya eebbifamee bobba'aa jiru bakkeewwan adda addaatti mirga namoomaa sarbuudhaan hidhuudhaan reebichaan himatamaa tureera. Kana quba qabdu? Mirga namaa sarbamuu yoo kazaggamuu barbaaddan taate nuti hawaasni addunyaa maal Oromoodhaan jedhe jennee rakkanne malee waan shaneen nama godhaa jirtu isinii dhiyeessina. Karaa dhimma biraatiin jiruuf immootu wanni balaan gara mootummaatiin gaha jedhamee isin ilaalamuu danda'u nuti gara kennanii hin agarre. Hidhaa namaatiin walitti qabatee kan jiru namni seera cabse ni hidhama. Garuu namootumti hidhaman achi buuteen isaanii dhabamaa kan mana murtiittiin dhiyaannee ni jiru. Shanee harka warra jiru isa ta'uu danda'a. Kan mootummaa harka jiru garuu namni manni murtiin beekne hin jiru. Sababni isaa biyyattiin biyya seeraan bultu namni hidhame du'ee jira akka jettaniif namni hidhame biyya kana keessatti waggoota 20 wahii dura ta'uu danda'a. Amma nama hidhamee hidhaa keessatti du'e yookaan fuudhamee bakki inni bu'ee dhabame gara mootummaatiin hin jiru. Gara humna biraatiin yoo jiraate sakattaatanii argachuu hin dandeessan. Kanaaf deebiin keessan kana? Kanuma. Ji'a lamaa yookiin ji'a sadii dura mootummaan opereeshinii taasiseedhaan gama lixaa fi kibba biyyattii akka qulqulleesse rakkoon si'achi akka mudanne hidhattoonni uummata jeeqan jedhellee akka to'atamanii fi kaan akka miliqan ibsee ture. Ergasii booda immoo rakkoon nageenyaa deebi'ee mul'ataa ture. Kun akkamiin ta'e? Qulqulleessinee jirra ibsi jedhamu waan qillaminas hin fakkaatu akka ani beekutti. Humni riphee lolaa sadarkaan inni irra jiru sadarkaa itti balaa addaa geessuu hin dandeenyetti bu'ee jira. Ammallee sadarkaa balaa addaa itti geessuu hin dandeenye irratti bu'ee jira. Qulqulleessuun garuu tooftaas gizees qabeenyas gaafachuu danda'a waan jedhudha. Hubatamuu barbaachisa. Waggoota darban kana keessatti gama lixaa fi kibba biyyattii miidhaan gamitu ga'e obbo Jibriil humnoota nageenyaa irratti? Siyaasaa nageenyaarraa asis achiis namni du'u ni jiraata. Nama du'e lakkaa'uun furmaata yookaan hiika qaba jedhee waan hin laalle gara mootummaatiin miidhaan ga'e jedhamee yaadamu garuu miidhaa shaneen isinitti gabaaste kana waliin kan waliin madaalle lubbuu namaa akka goommanaatitti waan hin laalleef kana lakkaa'uun nuuf injifannoo miti jedhee waan laaluuf akkasitti yoo hubattan isinis. Soole guddaa galatoomuu obbo Jibriil. Ulfaadhaa isinis galata gaarii qabda.
Oduu xumuraarra geenyeerraa shamarree Haayimaanot badhaadhaa hospitaala mootummaa guddicha Xiquur Ambassaa keessatti wiixata darbee duutee akka argamte poolisiin kaleessa ibsee ture. Jiraata magaalaa Adaamaa ganda goroo kan ta'an abbaan ishee obbo Badhaadhaa Fayyisaa intalli isaanii Haayimaanot kutaa gadirraa kaatee barnootaan cimtuu akka taate BBC'f himaniiru. Ergasiis yuunivarsiitiin Miizaan Teeppii gosa barnootaa faarmaasiitiin qabxii olaanaan xumurtee achuma barsiisaa erga turte booda digrii lammaffaaf yuunivarsiitii Finfinnee osoo barataa jirtu ajjeefamuu ishee dubbatu. Mucayyoon tiyya gaafa 17 hojii duree manaa baatee jettee obboleettiin natti bilbilte hin gallee bultee naan jedhanii ijoollee bira deemti gwaddanyyoota ishii bira deemtee bulittiilee jennaan lakkii gwaddanyyoota kee ishii bira geenye naan jette Awaash baankiin cheekii mucayyooteetii barreessitee naa bilbilee oduma ishii kana haasofnu barreesseen jedheeni eenyu dhufee baasee jennaan Haayimaanotii naan jedhanii ani mee cheekii eega ishii taateen jirti nafseedhaan jedhe booda obboleettiin dawwaltee lakkii waan kana irra deebi'ii ilaalii naan jette achumaan ani fiigee Awaash baankii qaallitti qirincaafi dhaqe hoon dhaquu cheekii ishiin hin baafne indoorsii godhame gara ofiititti indoorsii gara ofiititti godhatee qubee ofiitti harka isaatiin barreeffatee mallattoo ishii odoon ta'e mallattoo ofiitiin barreessee birrii 5,000 baafate ishiin maaloo gashiitu baase naan jenne jennaaniin akki nuti maqaa ishiitiin barraa'ee jennee naan jedhanii akki ishiitu barbaase naan jettanii oduma kana wallollu waraqaa ishii naa kennaa waraqaa namicha baasee koppii isaa naa kennaa waraqaa eenyummaadhaan naa kennaa jennaan na didanii oduma ne achi fiigee poolisiitti galmeessuudhaa deemu Xiquur Ambassaadha mucayyootii irratti bilbilanii advaayizeriin ishiidha mucayyoon qulfii laabii keessatti hojjettu maabiraatiin hin dhifaa qulfiin cufaadha mucayyoon qulfii naan deebifne eega kaleessiin argitanii jedhee dawwale lakki nusiin agarree jetteeni mee koottaadha Xiquur Ambassaatti nun jedhe advaayizeriin ishiidhaan jedhee ishiin natti bilbilte Xiquur Ambassaa dhaqne Xiquur Ambassaa dhaqnu sa'aatii muraasan booda poolisiin federaalaa dhufee balbala qulfii biraatiin banne jedhanii bananii hoobudanii ilaalanii mucayyootii mormi qalamee dhiigni lafarratti gajjigee ishiin duutee mucayyootii akkatitti qalanii hospitaalli suni maaliif akka qalanillee akkamitti akka qalamtellee namni na gaafate sagammaan jiru rabbi si haa jabeessullee namni naan jedheen jiru hospitaala sanirraa komiin hospitaala sanirraa qabu kana mucayyoon tiyyasi barsiiftudha na xoortii na daggaftii bakkan jedhetti na jalaa qalanamtee ani waan ammallee mootummaan kadhadhu hanuma dhiiga mucayyootii nama mucayyootii qalee ajjeese mootummaatti dhaamsa akkanaa himtanii ani mootummaan dhiiga mucayyootii haanaa barbaadu haanaa jabaatudha. Mucayyoon tiyya tokkoffaarraa calqabdee dhaloonni ishii mataarratti dhalattee egaa elementarii irraa calqabdee tokkoffaa odoo baatu yuunivarsiitii seente. Mindaa ishii tuuriin nyaattu anaa ergite. Abbaa kiyya na jalaa miidhamtee atumtii itti fayyadam jetteeti birrii argatturraa waan anumatti ergiti nama ol jettee ilaaltu agaadaamattis gallee sigara waggaa 7 geenye kunoo namni kabaabii kana jiru hin beekaa hunduu isaaniitu 2009 eebbisee asumattan eebbisee uummanni naa eebbisee mootummaan ija qaba humna qaba na caalaa humna qaba ogeessa qaba akka naa barbaadu dhiiga ishiidha kanumaan dhaamsa dabarfadha. Obboleessi barattuu kanaa Injiinar Taaddasaa Badhaadhaa erga obboleettiisaa dhabee maatisaaf akka yaadda'u dubbatu. Maqaan koo Injiinar Taaddasaa Badhaadhaa jedhama. Obboleessa Haayimaanot Badhaadhaati. Ani wajjin guddatte. Ishiin anallee gargaaraa turte obboleettii tiyyallee ana cinaa kan jirtu ni jirti ishillee gargaaraa turte. Mindaa argattu hundaa nuuf kennaa turte. Guyyaa 3 duratti hospitaala Xiquur Ambassaa keessatti duutee argamte. Manni hospitaala Xiquur Ambassaa jedhamu kun immoo hospitaala mootummaa akka ta'e ni beekama. Garuu wanta akkanaa akkamitti akka raawwatame wanta beeknu hin jiru. Dhiigni ishee akka nu deebi'u barbaanna. Gaaffiin keenya guddaan hospitaala kana gahu hospitaala mootummaa keessatti akkamitti akka ajjeefamte poolisiin illee ta'e uummanni Oromoon illee ta'e nama ishee ajjeesan seeraan akka nu dhiyeessan gaafan. Maatii kanaaf ammaa booda abbaan kiyya illee nama kan ta'u natti hin fakkaatu haatillee akkasuma rakkoo guddaa keessa seenee jirra ishii dhabuu keenyaati. Yuunivarsiitiin Finfinnee du'a shamarree Haayimaanot Badhaadhaatiin gaddatti dhaga'ame ibseera. Dhimma kanarratti qorannoon reeffaa maal akka ga'e kan gaafanne qondaalli koomishinii poolisii Finfinnee qorannoon akka hin xumuramne BBC'tti himeera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kamiisa galgalaa kanumaan xumuramuuf jedha. Odeeffannoon dabalataaf gara weebsaayitii fi fuula Facebook keenyaa deemuu dandeessu. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse Hamzaa Huseenii. Boor walitti deebinaa halkan gaarii.